barnoota keenya har'aa keessatti of baay'isuun maal akka ta'e yookiin kooppii of godhuun maal akka ta'e qabannee kan isiniif dhiyaanne ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Kutaawwan dabran hanga ammaa ilaalle keessatti 8 basic building block keessatti wantoota garaagaraa hedduu ilaallee jirra. Har'a immoo isa xumuraatii fi isa baay'ee murteessaa ta'e ilaalle jechuudha. Innis duplication yookiin immoo of baay'isuu kan jedhu ta'a jechuudha. Waan ofii beekan, waan ofii danda'an, waan ofii hojjetanii fi waan ofii dalaganii xumuran, waan ofii immoo hojjechaa jiran kamiyyuu namootaan beekuu barbaachisu yookiin immoo namootaan barsiisuu qabnu, namootaan professional ta'anii gara keenya dhufan san, namootaan professional taasisuuf gara keenya fidne san hunda isaanii beeksisuu qabna jechuudha. Duplication yookiin immoo of baay'isuu jechuun maali yoo jennu, ofuma unuma ka fakkaatu fakkeenya waraqaa tokko irratti kooppii barreessineetiin waraqaa irratti barreessan yookiin immoo peepara irratti waa barreessinee harkaa qabnu san yookiin kitaaba ta'uu danda'a. Wanta barreeffamni irra jiru tokko deemnee mana kooppii fidnee maashina kooppiitiin yeroo kooppii kaafnutti sararri nuti hin barbaanne achi keessatti immoo gaariin haa jiraatullee sararri badaan nuti hin barbaannu jiraatee hayni yoo ta'e akkuma nuti hayni sanitti wajjin kooppii ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo kooppii goonu yookiin immoo yeroo of dabarsineetiin nama biraa bakka of buufnu yookiin immoo waan beeknu san guutuu yeroo nama tokko barsiisnu wanta dandeenyu wanta hanga har'aa hojjenne karaa professional ta'een hojjechuu qabna jechuudha. Waan badaa yoo hojjennes waanuma badaa sanitu nurraa kooppii ta'a jechuudha. Network marketingii keessatti namoonni dabarsaniitiin of kooppii godhan yookiin immoo dabarsaniitiin bakka of buusan namootaan network marketing keessatti milkaa'an yookiin immoo namootaan sadarkaa guddaa irratti sadarkaa biiliyoonerootaa keessa jiran keessaa isaan jechuudha. Kanaaf wanti nuti kooppii goonu wanta gaarii, wanti nuti kooppii goonu wantootaan hanga ammaa dubbanne armaan olitti dubbanne hunda isaanii tokko tokkoon hojjanne san dabarsinee isaaniif bakka buusuu qabna jechuudha. Yoo kana hin goone ta'e wantuma nuti hojjanne santu kooppii nurraa ta'a waan ta'eef. Yeroo of baay'ifnutti yookiin immoo yeroo kooppii of goonutti wantoota murteessoo ta'an 3 irraanfachuu hin qabnu. Inni jalqabaa siistama. Siistamaan kooppii of godhuu yookiin immoo haala dalagne saniin haala nuti adeemaa turre saniin guutumaan guututti adeemsa keenyaa fi haala nuti hojjennee arganne san kooppii godhuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan istiraateejii yookiin immoo adeemsa nuti itti adeemaa turre haala fayyadama keenya nuti fayyadamaa turre san haaluma jiru saniin guutumatti kooppii godhuu qabna jechuudha. Kanaaf namni waanuma ofii ta'e nama kaan irratti agarsiisa waan ta'eef namni akka mammaa keessatti jedhamu namni iddoo badaa oole waanuma badaa baree gala waan ta'eef raaddi harree waliin oolte akkas bartee galti jedhama waan ta'eef. Inni sadaffaan liidarshiip jechuun haala bulchiinsa keenyaa san qulqullina qabaachuu qaba. Namni bulchiinsa ofii keessatti bulchiinsa gadhee yookiin immoo bulchiinsa kijibaa, bulchiinsa hannaa, bulchiinsa jallinaa yookiin immoo bulchiinsa sirrii hin taane karaa harka jalaatiin hata yoo ta'e akkasuma ilmaan isaatiis maatiin isaatiis namoonni isa booda argaman sun hunduu isarraa kooppii godhan waan taateef badaa deema jechuudha. Kanaaf mataan yoo qajeele miillis qajeelti ta'a. Mataan yoo bade hundi isaanii bada waan ta'eef. Namni tokko keessi isaatii uffata gaarii akka uffatuu fi qulqullina qaama isaa akka eeggatu yoo sammuun isaa hin ajajin qaamni isaa akka alarratti nu arginullee haaluma yaada sammuu isaa keessaa san ta'a jechuudha. Boruu nutis haaluma isaa san fudhannee kooppii goonee haaluma saniin jireenya keenya jiraannaa jechuudha. Haala fi adeemsa sirrii ta'een sirna isaa adeemsa isaa eegnee xumuruu qabna. Kanaaf adeemsa sadeen hordofuun dirqama kooppii of godhuun siistama istiraateejii liidarshiipingiidhaan tarkaanfachuu qabna. Kana boodaan kutannoo fi obsi waan baay'ee murteessaa fi waan baay'ee barbaachisaa ta'e nama professionaala tokkorraa isa jalqabaati jechuudha. Kanaaf of baay'isuu jechuun maali? Deebiin isinuma bira jira. Ofiif akkam ta'uu qabna? Of baay'isuun duratti 2 deebiinis isin bira jira. Sadaffaarratti wantoota kooppii goonu san haala salphaa yookiin immoo haala baay'ee laafaa ta'een dhiyeessuu qabna namootaaf. Garuu yoo haala cimaan dhiyeessine hoo maal ta'a laata?
istiraateejii, siistamaa fi liidarshiippiingii tarree isaatiin alee fayyadamne hoo maal taana laata? Kunis deebiin isinuma bira jira. Kanaaf yeroo kamiyyuu yes I can ni dandeenya jenneetiin yaaduu qabnaa fi ni dandeenya jennee hojjechuu qabna jechuudha. Kanarraaf qabadhe kanumaan xumureera. Kutaa itti aanuun hanga wal agarrutti horaa bulaa. Hanga xumuraatti nu faana buutanii hordofuu keessaniifis galatoomaa.